jalqabattan ooltan guyyaan har'aa fulbaana 14 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Tokkummaan mootummoota wal waraansa Tigraay keessaa naannoo gaanfa Afrikaa balaaf saaxiluu mala yaaddoo jedhu qabaachuusaa ibsee Yuunaayitid Isteetsi loltoota ishee Afgaanistaan keessaa baasuun ejjennoo sirriidhaa jechuun falmite. Lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Yuunivarsiitii Ambootti kan argamu giddugala qorannoof qo'annoo aadaa keessatti ijoollee oguma fakkii kaasuu baratan raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee jira. Waa'ee uummata Oromoo keessatti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeera. Ashamaa harka fuunee amma oduu har'aaf qabnu isin dhageessifna. Dhaabbanni fayyaa addunyaa yookaan WHO'n kuusaa isaa Dubaayii keessatti argamurraa qoricha lubbuu baraaruu meetiriiktoonii 85 gara Itiyoophiyaatti erguu isaa beeksiseera. Fe'iinsi kun qoricha adda addaa, meeshaalee baqaqsanii hodhuu atattamaa, meeshaawwan dhibee koleeraaf gargaaranii fi kanneen biroo akka ta'an kan ibse gabaasni Maargaariit Bashir gargaarsichi namoottan 100,000 fi 50,000 ta'anii olii akka fayyadu beeksiseera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa kuusa isaa isa Dubaayii irraa biyyoottan Naajeeriyaa, Afgaanistaan, Sooriyaa fi Yemeniin akka gargaarsa raabsaa ture ibsa isaa irratti beeksiseera. Haalli gargaarsa namoomaa Tigraay keessa jiru yaaddessaa ta'uu isaa Komishiiniin Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa ibsa sanbata darbe baase keessatti beeksiseera. Ibsa komishiinichaa hordofuudhaan Kennedy Abaatee VOA'dhaaf akka gabaasetti naannoo Tigraay bakkeewwan tokko tokko keessatti tajaajilli ibsaa deebi'eera. Bakkeewwan tokko tokkottis intarneetiin jiraachuu baatus ajaja bulchiinsa naannootiin tajaajilli baankii akka kennamu taasifamaa jira. Tigraay keessatti tajaajilawwan bu'uuraa kan akka ibsaatii fi bilbilaa akka mootummaan federaalaa addaan kute addi bilisummaa saba Tigraay yookaan hiwaatii fi dhaabbileen gargaarsaa addunyaa tokko tokko himaa jiran. Mootummaan federaalaa gama isaatiin tajaajilawwan bu'uuraa sana kan mancaase akka hiwaatiin ta'ee ibsee hojjettoonni wanneen mancaan sana suphuudhaaf bobba'an hidhattoota hiwaatiin akka ajjeefamanii himeera. Naannoo Tigraay keessatti hanqinni midhaan nyaataa fi maallaqaa waan jiruuf namoonni bakka tokko irraa gara bakka tokkootti socho'uu akka hin dandeenye kan ibse Komishiiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa qaamoleen dhimmichi ilaallatu gargaarsi siviilota qaqqabuu qabu akka hin gufannee fi akka fooyya'u waamicha gochuun isaa gabaasa Kennedy Abaatee irraa beekameera. Karaa biraatiin barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyo Guutereezi dheengadda gabaastuu VOA Maargaariit Baashirii wajjiniin haasaa godhaniin rakkoon kaaba Itiyoophiyaa jiru qawweedhaan fala argachuu akka hin dandeenye gareen lamman amma ammaatti waan hubatan natti hin fakkaatu jechuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee qopheesse ibseera. Jaarmiyaaleen biyyoolessaa mootummaa jijjiirama haaraa hundeeffamuuf deemu wajjiniin wal simachuu akka qaban itti aanaan muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnon ibsaniiru. Obbo Dammaqaan kan kana dubbatan leenjii guyyaa 10 fi dippiloomaatota biyyattii biyya adda addaa irratti bobba'anii jiranuuf kennamu yemmuu banan akka ta'e gabaasaan VOA Mallaskaachuu Ammahaa gabaaseera. Akka gabaasni kun jedhutti qabiyyeen leenjii kanaa akka dippiloomaatonni biyyattii yaada jijjiirama haaraa wajjiniin wal fudhatan, akka jijjiirama qorqalbii uumuu taasisan, ijaarsa haaraa wajjiniin wal barsiisuudha. Sirna baniinsa leenjii kanaa irratti kan dubbatan obbo Dammaqaa Mokonnin hojiin kana booddee dippiloomaatonni hojjechuu qaban akka kanaan duraatti akka ta'uu hin dandeenye hubachiisanii humna biyyattiin qabdu irratti hundaa'uudhaan lakkoofsi embaasota biyyattiin addunyaarraa qabdu akka hirrachuu danda'u himaniiru. Itti dabaluudhaanis dippiloomaatonni fedhii biyyattiitiif hin taane akka urgufaman obbo Dammaqaan dubbachuu isaanii gabaasni Mallaskaachuu Ammahaa ibseera. Zoonii Gondar Kaabaa aanaa Daabaat keessatti haleellaa hidhattoonni adda bilisummaa uummata Tigraay raawwataniiru jedhameen namoonni miidhaan irra ga'ee qe'ee isaanii irraa buqqa'an akka gargaarsi namoomaa taasifamuuf gaafachaa jiru. Haleellaa raawwatame kanaan namoonni 200 ol ta'an akka du'an kan ibse gabaasni Asteer Misgaanaaw hidhattoonni hiwahaati yemmuu guyyaa 5 fi naannoo sana turan namoottan nagaa akka ajjeesan qabeenya akka saamanii fi mancaasaa akka turan jiraattotaa fi aangaa'ota waabeffachuudhaan ibseera. Dhimma kana irratti dubbii himaan hiwahaati dhiyeenya kana akka rooyitersitti himanitti badiinsa sana gareen isaanii raawwachuusaa haalanii qaama bilisa ta'een akka qoratamu gaafachuun isaanii gabaasamuun isaa in yaadatama. Dhibee COVID-19 dandamachuudhaaf kan tattaafachaa jirtu biyyi Naajeeriyaa dhukkuba koleeraa hamaa ta'eef saaxilamuun ishee gabaasameera. Akka gabaasni Saaleem Salamoon qopheessite jedhutti amma ammaatti balaa koleeraa kanaan
namoonni 2,300 olii du'aniiru. Gabaasa kana bal'inaan kan qopheessite jaallanneedha. Fulbaana 5 qabee kutaalee Naayijeeriyaan qabdu 36 keessaa 25 keessatti magaalaa galma mootummaa biyyattii kataate Abuujaa dabalatee namoonni 70,000 ta'uun isaanii tilmaamame. Dhukkuba kooleeraan qabamu waaltaan to'annoo dhukkubootaa ka biyyattii beeksisee jira. Eessee Umukooro akka jetteetti obboleessi ishee dhiyeenya kana kooleeraan akka hamaatti dhukkubsataa ture. Dhumarratti wal'aansa fayyaa akka argatu gochuuf hospitaala 3 kan deeman ta'us isa arfaffaatu ciisee akka wal'aanamuuf carraa kennee kunoo torban darbe hospitaalaa ba'ee jira jetti. Please, the government should try their best to at least give us good water and the rest to avoid that kind of sickness, because that sickness is not a good, it's a very terrible sickness, it's a bad experience as well. Maaloo mootummaan yoo xiqqaate bishaan qulqulluu akka argannu yaaluu qaba. Kan biraa immoo dhukkuba akkasii ittisuu, sababiinsaas dhukkuba hamaadha. Akkasumas muuxannoon waa'ee dhukkubichaa akkaan hamaadha jetteetti. Bara keessa jirru 2021 keessa haga ammaatti namoota 2,323 haala dhukkuba koleeraa waliin wal qabateen du'e. Aangawoonnis lakkoofsi namootaa kan waliigalaa kana caala jedhanii yaaddoo qabu. Sababiinsaas hawaasni dhukkuba kanaan miidhaman hedduun lafa dhaqqabuuf rakkisaa ta'e keessa jiraatu. Ijoollee umrii waggaa 5 hanga 14 gidduu ta'etummoo caalaatti dhukkuba kanaan miidhame. Naayijeeriyaan weerara dhukkuba COVID-19 isa vaayirasii bifa jijjiirrateef deeltaa jedhamuun marsaa 3ffaaf rakkataa jirti. Aangawoonni Naayijeeriyaa duula tallaalii kennuu dabaluuf yaalaa ka jiran ta'us uummanni biyyattii 100 keessaa harka 1 gadiitu tallaalii marsaa duraa qofa fudhate. Aangawoonni mootummaa Kaameruun hokkorrii jiraattonni biyyattii poolisii irratti raawwachaa jiranu akka isaan yaaddesse himan. Akka viidiyoon Kaameruun keessaa waraabame miidiyaalee hawaasaa irratti daddarbaa jiru mul'isetti lammiileen biyyattii hammeenyaa fi malaammaltummaa poolisii biyyattii mormuudhaan poolisootaa fi hin ajajamnu jechuudhaan alatti poolisoota irrattis tarkaanfii fudhachaa jiru. Pool Ataangaa Niinjii ministeerri bulchiinsa daangaa biyyattii akka jedhanitti dhiyeenya kana yoo xinnaate viidiyoon adda addaa 15 yommuu jiraattonni ajaja poolisii didanuu fi poolisii reeban agarsiisu torban lamman darbee fi miidiyaalee hawaasaa irratti mul'achaa ture. Konkolaachiisaan tokko poolisiin dhaabee yommuu sokattaa'uudhaaf jedhu poolisicha rukutee yommuu inni miliqu namoonni dhaabbatanii ilaalaa turanii harka rukutanii namicha jajaa turan. Namni tokko immoo poolisii tokko gateettiitti ol baatee yommuu konkolaataa fe'isaa irratti darbatu viidiyoolee faffaca'anirraa mul'achaa ture. Lammiileen biyyattii hammeenyaa fi malaammaltummaa poolisoota biyyattii haaloo ba'uudhaaf akka tarkaanfii akkanaa fudhachaa jiranu gabaasni Mookii Edwiin ibseera. Kun sagalee raadiyoo Ameerikaati. Gareen beektota talaallii addunyaa yaada talaallii COVID-19 isa dabalataa yookiin isa marsaa 3ffaadhaaf kennamuu qabu jedhame mormaniiru. Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoottan biroo adda addaa yommuu talaallii marsaa 3ffaa kennuudhaaf murteessaa jiran kanatti qorannoon beektotaa barruuree meedikaal joornaal irratti ba'e immoo talaalliin marsaa 2ffaa fi amma ammaatti kenname akka namoonni vaayirasii COVID-19 dandamatan gochuudhaaf waan danda'uuf al 3 fudhachuun barbaachisaa mitii jedhaniiru. Yaanni talaallii al 3 kennanii humna dhukkubicha dandamachuu jabeessu kan madde qorannoo Israa'el keessatti taasifamerraa akka ta'e hin beekama. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu asumatti raawwata. Qophiilee keenya afanii wajjiniin nu wajjiniin tura. Tokkummaa mootummootaatti koomishinaritti olaantuun dhimmootii mirga namaa Miishel Baachelet naannoo Tigraay keessatti hammaataa kan adeeme walitti bu'iinsi gara jabinaan guute gara gaanfa Afrikaatti babal'achuu akka danda'u akeekkachiisan. Waajjirri mirga namummaa ka tokkummaa mootummootaaf koomishinni mirga namaa Itoophiyaa dhiittaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatame jedhame ilaalchisuun bayii qorannaa waloon geggeessan gumii mirga namummaa ka tokkummaa mootummootaaf dhiyeessaniiru. Gabaasaa Liisaash-Laayin jaallannee dhiyeessa. Baachelet baatii waxabajjii darbe ibsa sadhumaa ega kennanii as lolli Tigraay keessatti fufee ollaa ka ta'an bulchiisa naannoo Afaariif kan Amaaraa keessatti babal'ate. Aangawoottiin waa'ee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Baachelet akka jedhanitti hedduminaan nama hidhuu ajjeechaa saamiinsa tooftaan gaggeeffamu akkasumas humnaan gudeeddiin uummata lakkoofsaan miliyoona 2tti dhiyaatu kutaa sana keessaa godaansisee haala sodaachisaa uumee jira jedhan. Siviilonni rakkachuun kan babal'ate yoo ta'u badii ta'eef itti gaafatamummaa yookaan adabamuun hin jiru jedhan. Qorattoonni
dhiittaan mirga namoomaa dhaqqabuusaaf himannaa dhiyaate hedduu galmeessanii jiru ka jedhan Bachelet seeraan ala nama ajjeesuu, dararuu fi eessa buutee namaa dhabamsiisuu kanneen jedhan keessatti argamuu jedhaniiru. Hookkarri humnaan gudeeddii fi saalarratti hundaa'e kan ala bultoonni gareen gaggeessan dabalatee gocha gara jabinaa gosa irratti qiyyaafate jedhamuun galmaa'ee jira jedhaniiru. From my last update to the Council to date, allegations of human rights violations have continued to implicate government forces and its allies. Erga yeroo dhumaa kaawunsilii kanaaf odeeffannoo jiru qoodee kaasee hanga ammaatti dhiittaan mirga namoomaa kan mootummaa fi waltaatota isaan gaggeeffamu itti fufeera himannaa jedhu jira. Gabaasaalee suukanneessoon nu dhaqqabaa jiran akka jedhanitti laga Tigraay dhiyaa fi Sudaan gidduu yaa'u keessaa namoonni qurxummii qabatan reeffa namoota kurna hedduu baatii adoolessa darbe keessa arganiiru. Hangi tokko madaara rasaasaa kan qaban akkasumas harki isaanii kan hidhame himannaan jedhu ka jiru yoo ta'u kunis ajjeefamuu isaanii dura hidhaa keessatti dararamuu isaanii agarsiisa ka jedhutu jira jedhan. Dhuma baatii waxabajjii darbe mootummaan Itiyoophiyaa qobaasaa Tigraay keessatti dhukaasa dhaabiinsa kan labsee ture yoo ta'u kunis Tigraay irratti duula waraanaa eega jalqabee baatii 8 booda ture. Yeroo sanatti ribxe loltoonni Tigraay magaalaa Maqalee deebisanii eega qabatanii yeroo gabaabaa keessatti ture. Bachelet akka dubbatanitti humnootiin Tigraay eega Tigraay hanga tokko to'atanii gara bulchiisa naannoo ollaa jiranitti babal'ifatanii booda dararaa mirga dhala namaa hedduu geessisan himata jedhu jira. During the period under review, the Tigrayan forces have allegedly been responsible for attacks on civilians, including indiscriminate killings. Yeroo qorannaan kun gaggeeffamaa ture keessatti humnootiin Tigraay addatuun baasin ajjechaa raawwatame dabalatee haleellaa siviilotarra ga'eef itti gaafatamoodha himata jedhu jira. Kun immoo uummanni 76,500tti dhiyaatu bulchiisa naannoo Afaar keessaa akkasumas uummanni 200,000tti tilmaamaman bulchiisa naannoo Amaaraa keessaa manaaf qe'oo ofiirraa akka godaanan taasisee jira. Naannolee kana keessatti walitti bu'iinsa dhiyeenya kana gaggeeffameen namoota 200 caalan ajjeefamuun ka gabaafame yoo ta'u ijoollee dabalatee namoonni 88 madaa'unis gabaafameera jedhan. Dhiittaa mirga dhala namaa dhaqqabeef itti gaafatamummaan jiraachuun akkasumas deemsi araaraa guutuu biyyaa qofaatu walitti bu'iinsa Tigraay keessaa furmaata ka jedhan Bachelet nagaa waariinsa qabu argamsiisas jedhaniiru. Aangawaan koomishina mirga dhala namaa kan Itiyoophiyaa Daani'el Baqqalee akka jedhanitti kanneen walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaatan hunduu siviilota irratti hokkara gaggeessanii jiru. Kunis humnaan gudeeddii fi ijoollee loltummaatti bobbaasuu dabalata. Garuu haalli Tigraay keessaa walxaxaa ta'uu hubachiisan. Koomishinni kun odeeffannoo fi ragaa walitti qabe xiinxalaa akka jiru kan ibsan obbo Daani'el Baqqalee ba'iin qorannaa isaanii fi xumura isaa ammatti ibsuuf qophii akka hin taane dubbatan. Koomishinichi maal akka argatee fi xumura isaa yaada dhiyeessu waliin gabaasaa qorannoo walii wajjin ta'uun gaggeessan sadhumaa keessatti sadaasa 1 fuullee keenyaa kan maxxanfamuuf jiru ta'uu obbo Daani'el Baqqalee hubachiisanii jiru. Obbo Daani'el itti fufuudhaanis miseensonni mana maree fi hawaasni addunyaa gidiraa fi rakkoo lammiiwwan Itiyoophiyaa qaban dhaabsisuu ka danda'an uummata Itiyoophiyaan akka ta'e har'a sirriitti hubachuu qabu. Qajeelfamoonni kun abbaa biyyummaa biyyaa kan murteessu ta'us mirga namni kamiyyuu jiraachuuf qabudha. Yeroo duula waraanaa kanatti akka uummataa fi biyyaatti rakkoof gidiraan keessa dabarre galii siyaasaa fi qajeelfamni sirriin kamiyyuu bakka isa bu'uu hin danda'u. Dhaabbatoota seeraa kan addunyaa jiran hanqina qabaataniyyuu madaalii kamiiniyyuu ta'u dhiittaa mirga namoomaa xiqqaa ta'us walwaraansa keessaa ba'uuf meeshaa ta'uusaa hubachuuf naamusa gaarii gaafata. Kanaaf jecha kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban hundiif addunyaan naamusa gaarii akka qabaatu hubachiifnaa jedhan. Gama kaaniin abbaa alangaa muummichi Geediyoon Ximootiyoos akka jedhanitti Itiyoophiyaa keessatti qabiinsa mirga dhala namaa akka fooyya'u gochuuf kanneen dhimma kana keessaa qooda qaban waliin bifa ijaaraa ta'uu danda'uun hojjechuutti fufna. Gama kanaan mala shororkeessonni gargaaraman ijoollee loltummaaf qopheessuu fi namoota nagaa jumlaan ajjeesuu akkasumas Hiwaat bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraa keessatti saamiinsa bifa gurmaa'een gaggeesse gocha barbadeessuu akkaan hamaa gaggeesse hawaasni addunyaa fi tokkummaan mootummootaa
akka balaaleffattu gaafannaa jedhan. Haala gaddisiisaa akkasiif Hiwaat yakkamaa malee miidhamaa akka hin taane addunyaan dhugaa jiru baruufis yeroonsaa ammaa jedhanii jiran. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan mana maree bakka bu'ootaa duratti wixata darbe dhiyaachuudhaan yeroo jalqabaaf Yuunaayitid Isteetsi Afgaanistaan keessaa waraana ishee baasuuf ejjennoo isheen fudhatte sirrii ta'uu falman. Waggoota 20 waan ta'uuf waraanni Yuunaayitid Isteetsi Afgaanistaan keessa erga turanii booda torban 2 dura balaliin inni xumuraa Kaabuliin gadhiisee ba'e. Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsi aangawoonni bulchiinsa Baayiden bulchiinsi Taalibaan hatattamaan aangoo qabachuusaa tilmaamuu dhabuusaaf hagayya 31 guyyaa waraanni Yuunaayitid Isteetsi gamasii ba'uu qabutti cichuusaa gaaffii keessa galchanii jiran. Ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan. There's no evidence that staying longer would have made the Afghan security forces or the Afghan government any more resilient. Yeroo dheeraaf gamas turuun humnootii nagaa eegumsaa yookaan mootummaa Afgaanistaan daran dura dhaabbachuuf yookaan ofiisaa akka danda'u gochuusaaf ragaan tokkoyyuu hin jiru. Yoo waggoonni 20 deeggarsi doolaara biliyoona 100 fi meeshaa waraanaaf akkasumas leenjiin kenname ga'aa yoo hin ta'in waggaan 5 yookaan 10 itti dabalaa maaliif barbaachisa jedhan. Bulchiinsichi seenaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti xayyaaraan namoota gamasii baasuudhaan du'aaf qe'eerraa godaanuu guddicha hambisuu danda'eera. Yuunaayitid Isteetsiif michoonni isaa erga hagayya 15 Kaabul harka Taalibaanitti kuftee qabee irra hedduu lammiiwwan Afgaanistaan ta'an uummata 124,024 gamasii baasanii jiran. Rippaabilikaanonni akka jedhanitti Waayit Haawus sadarkaa biyyoolessaatti ilaalcha Yuunaayitid Isteetsi bade ittisuu danda'a ture jedhu. Rippaabilikaantichi mana maree Steve Chabot akkas jedhu. We went into Afghanistan in the first place because the Taliban had harbored Al-Qaeda, correct? Kan nuti jalqaba Afgaanistaaniin seennee fi Taalibaan Al-Qaayidaa waan qabatee fi sirrii miti fulbaana 11 haleellaan nurratti raawwatan amma waggoota 20 booda Taalibaan gamas dhuunfate kanaaf meeshaalee waraanaa doolaara biliyoonaan lakkaa'amu gamasii qabna irra deebi'ee shororkeessotaaf dahata ta'e kun balaa guddaa attamiin ta'uu dhaba jedhan. Bilinkan seeratumtootaaf ennaa ibsan tattaaffiin Yuunaayitid Isteetsi kan Afgaanistaan keessaa balaa Al-Qaayidaarraa dhufuu malu ittisuusaa yoo hubannes Yuunaayitid Isteetsi fuula duratti giddu seeninsa biyya alaa qabaachuuf dhiisuu ishee ilaalchisee barumsa guddaatirraa argame jedhan. While we are very effective at dealing with terrorist threats to our country and eliminating them, which we did very Afgaanistaan keessatti jalqabarra kan nuti goone balaa shororkeessummaa biyya keenyaaf yaaddoo ta'e dura dhaabbachuu ilaalchisee hedduutti milkoofnus humna waraanaa gargaaramuudhaan hawaasicha haaressuuf yaaluu inni jedhu garuu humna keenya gararraadha. Kanaaf gara fuula duraatti dhaabolee akkasii waliin walitti dhufuu hin barbaannaa isa jedhu itti yaaduun barbaachisaadha jedhan. Seeratumtoonni Dimookiraatota hangi tokko haala itti Waayit Haawus Afgaanistaaniin dhiisanii bahuutti qabe innaa qeeqan Baayiden waliigalteen pirezidaantichi duraanii Doonaald Tiraamp irra ga'an haala cimaa keessa isaan buuse jedhu. Bakka bu'aan mana maree Dimookiraatochi Grigoorii Meeks akkas jedhu. Let me remind everyone that Trump's deal forced the Afghan government to release 5,000 prisoners and offered... Waliigaltee Tiraamp irra ga'an mootummaan Afgaanistaan hidhamtoota 5,000 gadhiisee Taalibaaniif beekamtii sadarkaa addunyaa akka kennu dirqisiisuusaa nama mara yaadachiisuun fedha. Waliigalteen sun Taalibaaniin shororkeessotatti kan adda baasuun turre. Mootummaa Afgaanistaaniin haleeluu akka dhaabu kan gaafatuun turre. Waliigalteen sun sirna siyaasa biyyatti jijjiire jedhan. Yuunaayitid Isteetsi Taalibaaniin akka mootummaa Afgaanistaanitti beekannaan kennineef Bilinkan wixata darbe akka jedhanitti lammiiwwan Ameerikaa 100 ta'an Afgaanistaan keessaa ba'uuf eegaa jiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsis lammiiwwan Afgaanistaaniif iyyata viizaa koolugaltummaa kan addaa akka argataniif adeemsa jiru saffisaa jira jedhan. Giddugala qorannoof qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin keessatti yeroo ammaa ijoolleen umriin isaanii waggaa 7 hanga 14 ga'e kanneen 100 ol ta'an oguma fakkii kaasuu barataa jiran. Kan Yuunivarsiitii Amboo keessatti argamu giddugala qorannoof qo'annoo aadaa kana keessatti ijoollee baratan keessaa kanneen VOA'tti dubbatan hangi tokko hawwiin isaanii oguma toora fakkii kaasuutiin Oromiyaaf guutummaa biyya isaanii addunyaatti beeksisuu akka ta'e ibsan. Gabaasaan keenya Naakoor Malkaa bakka barnootichi geggeessamutti argamuudhaan barattoota barsiisaaf itti gaafatama giddugalichaa dubbisuun gabaasa qindeessee qaba kunoo.
Ijoolleen giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Qawweessaa Yuunivarsiitii Amboo keessatti argamu keessatti ogummaa fakkii kaasuu baratan tokko tokko gara fuulduraatti ogummaa fakkiin bakka guddaa ga'uu barbaaduu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Duraan dursee maqaan koo Seenaa Abbaayinee jedhama. Mana barumsaa Adventistiittan baradhe. As dhufeen baay'ee ogummaa hedduun argadhe. Duraan kan hin qabu irratti baay'ee fooyyeessee hojjechuufan yaalaa jira. Fakkootiin kakaase kinoo akkuma asitti argitanidha. Kan biraas kanneen as keessatti kaasees jijjiiru. Ogummaa kana guddisuuf baay'ee natti tola. Maqaan koo Seenaa Caaluu jedhama. Kan hin baradhu mana barumsaa Future Generation baradha. Kutaan koo immoo kutaa 6ffaadha. Hawwiin koo asitti baradhee beekumsa koo biyya kootti beeksisuun barbaada. Kan hin baradhe immoo biyya koo bohaarsuuf kana caalee barachuu nan barbaada. Maqaan koo Kennaa Jambariin jedhama. Mana barumsaa irraa dhufe Amboo sadarkaa 2ffaadha. Kutaan koo kutaa 10dha. Biyya koo Oromiyaas, Itoophiyaas, Amboos waamsisuun barbaada akka addunyaa birootti. Giddugala kana keessatti waan barataa jiran irrattillee itti dabaluun dubbatanii jiru. Ijoollee kanneen keessaa hagi tokko. Fakkii kana kaasutti baay'ee natti tola. Fakkiin kakkaases jirus fakkoota googilii irraa yookiin intinaarraa bubbuuseen kan hin kakkaasedha. Kana caalatti fooyyeessee bakka lammaa guyyaa bu'ee fakkii kana sirriitti itti cimsuun barbaada. Mana barumsaa kana ergan galee beekumsoota hedduu fudhadheera. Ergan as dhufeeti beekumsa ani bare isa duraarraa caala dabaluusaa sirriittan beekaa. Erga as dhufee booda jijjiirama gaarii argadheera. Barsiisaan ogummaa fakkii Ashannaa fi Dajanee fedhii ijoolleen kunneen barnoota fakkiif qabanii fi dandeettii isaanii ilaalchisee waan jedhan qabu. Barsiisaa fakkiidha. Ijoollee kanan barsiisaa. Barnoota duraan barsiisaan ture kana barnoota isaan fayyadu yookaan immoo barnoota qubeessaadhaan barachaa jiran kana agartaniittu. Sana irratti waan baay'ee fayyadaa fi isaan keessaa immoo teeknika akkamitti dukkanaa fi akkamitti bifa akkamitti akka argatan yookaan immoo gaaddidduu akkamitti uumamuu akka danda'u itti agarsiisan ture. Barnoota kanarraa waan baay'ee argachuu danda'u. Fuulduraaf giddugalli kun ijoolleedhaaf bu'aa baay'ee argamsiisaa jedhee yaada. Maaliif ijoolleen kun ijoollummaa isaanii irraa jalqabanii kana barachaa jiru. Kanaafuu kanarratti dabalataan otoo barachaa deeman galma guddaa irra ga'uu ni danda'ama jedhee yaada. Maaliif barnoonni kun akka yuunivarsiitiitti gaafa kutaa 2ffaa fixanii gara aarti iskuuliitti galuu danda'u. Kanaafuu kanarraa jalqabanii otoo baratanii isaaniifis bu'aa baay'ee buusa. Biyyattiifis waan guddaadha jedhee yaada. Abdii baay'ee horachaa jirra. Maaliif ijoolleen kun mana keessatti baay'ee shaakalu. Haali kan itti agarsiisu waan xiqqaadha. Isaan garuu manatti waan baay'ee shaakalaniitu natti agarsiisu. Akkuma agartu waan baay'ee hojjetu. Kanaafuu ijoollettiin kun amma asirra dhaabbatanii boodaaf abjuu guddaa irraa jiru jedhee yaabdadha. Maaliif baay'ee shaakalu, baay'ee hojjetu. Qindeessaan garee giddugalichaa obbo Tafarraa Itichaa kaayyoo ijoolleen kunneen ogummaa fakkii barataa jiraniif ibsanii jiru. Kaayyoon dhaabbatee fi dhaabbanni kun Looreet Tsaggaayee Gabramadiin addunyaa irratti akkuma beekamu waan nu kaa'ee darbe dhaloonni kun immoo irraa baratee isaa ol akka ba'u waggaa hedduudhaaf haguugamee beekumsi isaa kan ukkaamamee ture isa kana gadi baafnee dargaggoota kana isaa ol baasuudhaaf kan xaaraa jirru. Kennaa garaagaraa as keessa jira. Akkuma argitan kana suura asitti kaasan suurri mataa isaatiin hin dubbata. Namni suura kaasu hasoosama hin barreessa, tiyaatira hin barreessa, walaloo hin barreessa. Yaanni isaa sammuun isaa akka addunyaatti bal'aadha akka kootti. Kanaaf dargaggoota kana ija kanaatiin ilaalla. Kennaa addaa arginee jirra jechuudha. Kanaaf baay'ee itti gammannee jirra. Jijjiirama guddaa arginee jirra. Itti gaafatamaan giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Qawweessaa Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leekun ijoollee 600 ogummaa fakkiin barsiisaa jiraachuu dubbatanii akka ijoolleen kunneen dandeettii isaanii gabbifataniif waan hojjetaa jirraa jedhan ibsanii jiru. Egaa daa'imman umriin isaanii waggaa 13 yookiin ganna 13 gadi ta'anii marsaa sadaffaadhaaf naannoo 600 ta'an leenjisaa jirra. Kanaan dura marsaa lamaan si'a tokko 22 si'a tokko 38 barsiisne eebbisiisneerra. Amma ammoo namoota leenjisanis waan arganneef lakkoofsa daa'imman kana ol guddisnee naannoo 600 ta'an fakkii bobbocaan leenjisaa jirra jechuudha. Egaa kana keessatti leenjiin kun leenjii
turtii ji'a sadiiti kan inni qabu. Kanaan duras ji'a sadiitti kan leenjisaa turre turtii ji'a sadiitti kan inni qabu. So daa'imman fedhii addaa qaban keessattuu fakkiif bobboca irratti fedhii qabaatanii callisanii mana keessa taa'an yoo as dhufan dandeettiif fedhii qaban kana saayinsiidhaan odeeggaran kana jechuun fakkii qofa miti kan nuti barsiisnu yeroo ammaa kana wantoonni hundi teekinooloojii faana walitti hidheensa waan qabaniif 3D paintingis asumaan daa'imman kana keessaatii dizaayinar arkitektii kan ta'uu danda'an ba'uu danda'u waan ta'eef asumaatii 3D paintingis koompitara faana walitti wal simsiisnee ammaaf 3D paintingii harkaan irsaasiidhaan kan isaan hojjechaa jiranii soo gusaan kana sirriitti of danda'anii xumuran gara koompitaraatti immoo ce'anii akka isaan dandeettii isaanii fi iskiilii isaanii guddisan gochaa jirra. Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leekun ijoollee kanneen barsiisuun Yuunivarsiitiin Amboo gumaacha bahataa jira jedhan. Wantoota hundayyuu kan hoostu godhee jiru yuunivarsiitiidha. Baasii hunda wantoota isaan itti fayyadaman hundayyuu ammaaf qaamni nu deeggare hin jiru kanarratti isa yuunivarsiitii matu baasii hunda baasee barsiisaa jira jechuudha. Egaa wanti guddaa kaayyoo giddugalli keenya dhaabbateef keessaa inni tokko namoota artistii bebbeekamoo biyya kanaaf gumaacha olaanaa kaffalan fakkiidhaanis haa ta'u muuziqaadhaanis haa ta'u ogbarruudhaanis haa ta'u horachuudha giddugalli keenya maaliif aartiin baqqaana aadaa keessaa isa tokkodha waan ta'eef giddugalli keenya giddugala qo'annoo aadaatidha. So aartii malee aadaa irratti hojjechuun baay'ee ulfaataadha waan ta'eef so maal gochaa jirra ijoolleen kun tokkoffaa fedhii isaanii akka adda baasan taasisnaa jiru. As dhufanii fakkii wayyuu na danda'a jedhanii manatti yaadanii yogguu as dhufanii leenjii kana fudhatan of baranii qormaataan kan nuti seensisnu kennaan koo kana miti jedhaniitu gara kennaa isaaniitti akkaataa isaanitti deeman jira. Muuziqaas leenjii laannaa piyaanoos so fedhii isaaniillee iddootti adda baafatanidha jechuudha. So yogguu eebbisiisnu nuti kan eebbisiisnu ijoollee akka kiraateeriyaatti nuti keenye warra isa guutanidha. Malee amma naannoo dhibbaa olii kan nuti leenjisaa jirru hunda isaanii eebbisiisna jechuun miti. Warra kiraateeriyaa barbaadame guutan eebbisiisna. Yogguu eebbisiisnu immoo callisee eebbisiisnu waan isaan hojjetan mataasaa egzibishiniin dhiyeessuu iyyuu. Egzibishinii kan 3D paintingis kan qalamaas jechuudha. So lachuu hin dhiyeessuu isa maatii isaanii waamanii hiriyootuma isaanii mana barumsaa garaagaraarraati waamanii akka isaan daawwachiisan taasisna. Kanas muuxannoon keenya kanaan dura kanuma agarsiisa waan ta'eef so muuxannoo kana qabna. So egzibishinii qopheessine achumaan ijoollee kana eebbisiisna jechuudha. Wanti guddaa tokkoffaa edda sufanillee writing style isaan yookaan wanta isaan barreessanii akkaataa isaan itti qubeessanii akkaataa isaan itti peennaa qabatan illee fooyya'insa guddaa agarsiisna. Maatiin isaanis kana dhugaa nu ba'aa jiru waan ta'eef iskiilii garaagaraa keessattuu wanta waraqataa fi peennaa gidduu jiru asitti yoo xumuranii ba'an boroftaan asiitii ba'anii sadarkaa lammaffaa yuunivarsiitii gugalan haala salphaa ta'een kennaa isaanii turre rakkatiin adda baafachuu danda'u. Kanaafis egaa giddugalli keenya waan isaa danda'amu yuunivarsiitiin keenya waan isaa danda'u gochaa jira jechuudha. Qaamoleen hojii kana deeggaruudhaaf fedhii qabaatan yoo jiraatanis akka isaan bira dhaabbataniif akkasuma waamicha dabarsanii jiru. Ogummaawwan aartii garaagaraan ijoolleef dargaggootni mooraa yuunivarsiitii Amboo keessatti barataa jiran kanneen biroollee jiraachuu giddugala kanarraa beekuun danda'amee jira.